Sagalee waaqayyoo nuti irraa barumsa keenya eegallu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irra kan jiru ta'a. Dura wanti xiqqoo tokkoon dubbachuu barbaada. Ergaan Efesoon kan barreesse nama waaqayyoo ergamaa Phaawulos yoo ta'u kutaa gurguddaa lamatti qoodama. Kutaa tokkoffaan kan inni itti qoodamu Kiristoosiin wanta nuti arganne yookaan karaa Kiristoos Iyesuus wantoota nuuf ta'an lafa nuu ka'a. Inni kunis Efesoon boqonnaa 1 boqonnaa 2 boqonnaa 3 isaan kun karaa Kiristoos Iyesuus waaqayyo bira wanta arganne jechuun Kiristoosiin wanta nuu ta'e nutti boqonnaan 1 boqonnaan 2 boqonnaan 3 Efesoon boqonnaa 4 boqonnaa 5 boqonnaa 6 yoo dhattan isa karaa Kiristoos Iyesuus arganne kana qabannee attamittiin maatiif maatiin jiraachuu akka danda'an yeroo jedhu abbaan manaa fi haati manaa ijoolleeniif abbaan intalliif haadhi durbaaf abbaan akkamitti akka jiraatan akkasuma waldaaniif amantoonni akkamittiin akka jiraatan akkasuma mootummaaniif amantoonni akkamitti akka jiraatan sadaffaa irratti saturaa sadaffaa irratti amantoonniif seexanaa akkamitti akka jiraatan afuraffaa fi saturaa irratti amantoonniif waaqayyo akkamitti akka jiraatan lafa nuuf ka'a. Hallelujah. Kana keessa kan nuti amma laallu amantoonni biyya lafaa kana keessatti akkamittiin akka jiraatan ilaalla. Amantoonni biyya lafaa kana keessatti akkamitti akka jiraatan ilaalla. By the way, nuti mana qabna. Mana galgalaa qabna. Hamma achi geenyutti garuu biyya lafaa kana irratti galaa yookaan immoo nama biyya ormaa jedhamneetu jiraanna. Biyyi dhuunfaa keenya jira. Kan daariin nutti hin dhiibamne. Biyyi dhuunfaa keenya jira. Kan boo'icha hin qabne, kan dhukkuba hin qabne, kan beela hin qabne,
kan qullaa ta'uu hin qabne kan mana kiraa hin qabne mana dhuunfaa mana galgalaa qabna iddoo qabna nuti arra wanti nuti ilaallu biyya lafaa keessa jiraannu kana keessatti akkamittiin jiraanna wanta jedhudhaan kana keessatti Phaawulos Efesooniif gaafa barreessu boqonnaa 5 lakkoofsa 1 akka jedhu akka ijoollee jaallatamooti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa'edha akka ijoollee jaallatamooti fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa fakkeenya wangeelaa jedhamti fakkeenya paasterii jedhamti fakkeenya raajii jedhamti fakkeenya qeesii fudhadhaa jedhamti fakkeenya faarfataa fudhadhaa jedhamti fakkeenya eenyuu fudhadhaa fakkeenya eenyuu fudhadhaa'edha fakkeenya Waaqayyoo fudhadhaa'edha Kristos akkuma nu jaallate isinis immoo jaalalatti jiraadhaa'edha taduree kon dagatina amantoonni biyya lafaa keessa akkamitti jiraatu tokkoffaa irratti jaalalaan jiraatu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa attamittiin akka naannoftu adda baafadhu naanna'u baay'inni jireenyaan namoonni tokko adeemsa koo Waaqayyotu beeka jedhu tajaajila koo Waaqayyotu beeka jedhu jireenya koo Waaqayyotu beeka maalitti naa beetti jaarsolii waldaa kun jedhu ani Waaqayyo walii gallaan maal godhu jedhu Waaqayyo nu gargaaru jireenya keenya sirriidha Waaqayyo beekaa nus beekna maal akka beennuuf sammuu nurra kaa'e waan ta'eef Roomee 12 lakkoofsa 1-2 haga 5tti dubbiftan Phaawulos warra Roomaatiin jireenya keessan aarsaa jiraatu gootanii Waaqayyoof akka dhiyeessitan sinan gorsa akkasitti hafuuraan Waaqayyoof hin sagaddu fakkeenya barasa si'anaa kana duukaa hin bu'inaa jedhee Phaawulos Roomee gorsa amma Waaqayyo gaafa dhufu akkamitti faarfattan jedhu gaaffiinsaa jalqaba akkamitti jiraatte dhufanii gara gooftaa Yesuus abeet nagaa keetii nagaa fayyaadha fayyaa nama dhibaanuuti koo raajota dinqii turre dhugaa itti jedha Yesuus dhugaa Waaqayyo atta raajota balaa turre nuti atta nuti immoo dinqiidha maqaa keetiin ikkoo dinqii nu hin goone maal tira jaamaan baname kas ta'e maqaa keetiin raajii gurguddaa dubbanne nukkoo nama dhibaanan dhugaa itti jedha dhugaa Waaqayyo dinqiidha amma kanaaf ol galture naan ol galleedhan hayi walon beennu isatti ol galture Yesuus maal jenna jaalala abbaa koo Waaqarraa hin raawwanne maa inni jaalala abbaa isaati mootummaa Waaqayyootti galuu erga barbaanne calqaba waliif dhiisuun murteessaadha okay jaalalli Waaqayyoo inni Waaqa irratti ta'e maalodha yoo jettani Waaqayyo tokkoffaa wantoota 7 of keessaa qaba inni keessaan tokko isinitti hima jaalalli Waaqayyo inni Waaqa irratti ta'e maalodha yoo jettan akkasumatti nu jaallate Waaqayyo siluma utuu nuti homaa tokkoon hojjetiin utuu nuti homaa tokkoon godhin maal akkamitti nu jaallatan jedhe maal jettan mee gooftaan gatiidhaan isin jaallate moo tola isin jaallate isa banaan harka kee ol kaasii Waaqayyo toluma na jaallate jedhime jaalalli Waaqayyo inni Waaqa irra ture maanni tokkoffaa irratti yoo jette jaalala Waaqayyumti mataan isaa maalodha jaalala kanaaf Phaawulos immoo nuun maalloon jedhagaa wal jaalladhaa wal maalta jaalladhaa har'a
لفبر متر سديد فرني ديم نفجتشا تاكو تكو تاكو لمرتنا ما ولولا ولا جالب جالala duka ولي كسر والقبا ولي كسر والقبا أكيد والكاسة أكيد والقباتي والكاسة من ولي كنا سجلوا واقعية والجرجارة زمر كاسة والكاسة بدري أكتلا يا مسلم هالكاسة والكاسة بدري وفاني هالكاسة وتبني والكاسة هذا سنة سلايرني ما يشارك فينا هاللويا والكاسة قال كذا مثلا والكاسة تركوا مكتوب تبعشي كابيلا نمشي بكدر يومي نتبلي وتبني والكاسف أركيتنا والكاسف أركيت هاللويا إسابود هركنا ما قد جرت سنة راسيتي سين غرغارسك كان سينو فجرين أوكي سبرامي تجرين دكتورة برامي تجرين هسبتال برامي تجرين موتو تجم فورن برامي تجرين غرغارسك واقعية براسينو فيرين يوم عمل تنازلين ما حرسيتو غرغارة مجرين راسك كلام سلام جماسيتي راسا تلي مجراتي راسا أني غرغارة ميرا جدا أني غرغارة ميرا جدي راسي أما يوركك راسي جلسة كنا كيسلا أني غرغارة ميرا راسي غرغارة كيلا أني غرغارة ميرا جدي جبالي أني غرغارة ميرا جدي باي كنا غرغارة واقعي شولا جدي شي هاللويا جديكا جبالي بهاللويا جدي مالتي إذا نمتو كما أولو تالي أني غرغارة ميرا جدا Koin tani raina kopai apila onu tani me ani gargara mera jaduru thari ani gargara eh mille ke labatti kasina ani gargara mera jari koi wasi gaba ila yero akajattu rakko ke dabu barbada ukuma sikesa ju dabu barbada hiyuma ke dabu barbada wanta sigan ke dabu barbada algaba namni barbada ila namni barbada namni akwa kayo sigarga akwa kayo da ke fi kuna namni barbada wajirat jirta akara jadiga isa baraba yene rature sana irrada de na rutali isa baraba yene rature sana irrada de hijone halkaru kutati وكفارسنا إلى الجنة خلا الجنة halkaru kutati وكفارسنا إلى الجنة 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 وإن فعل halkaru kutati وإن جل halkaru kutati وكفارسنا إلى الجنة وإن جل halkaru kutati وإن جل halkaru kutati وكفارسنا إلى الجنة وكاسك قدمت كل عمرك شق وصلت إلى الجنة dinki waqa yogoru lanu barbadu namni jedu harka ke ca wari wallahi kashi ol kasar kici ol makashi na kana jarime harki ko kun dimamera di siyasa di jabali jarime
Kasih kaki, harki cacat lu menjadi mewah terigi maka Yesus menjadi David. Jadi, mewah terigi maka Yesus menjadi. Jadi, mewah terigi maka Yesus menjadi. In the mighty name of Jesus. Mewah terigi lah aja. Jadi intala ko, mewah terigi aku macam dua baru harga ketinggian. Harga cigara ini dah. Aku macam dua terigi calu badi. Jadi aku, yang bimang berbeda, fayu berbeda. Ini aku macam kalau kisah wakaya wakara. Berjalan berbeda. Kalau kisah waga nama kana, mula tahu berbeda, fayu berbeda. Harus makan kalau kisah waga nama kana. Harus kita kongkolisah tayar. Aminin jatuh itu. Isa boda makaya susun jarati. Bakas ini kumura kati tanaga dafati. Makaya susun jarati. Nama fitari ustaz wajib berkaraka. Davika. Burina kenya naga. Ejina karenarga. Makaya Yesus Kristus ini. Anila wasa sochol kama. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. I broken each one of chain. In the mighty name of Jesus. Tidak kami jeleknya kira. Nanika. Ibe dogara. Ibe kunaliti. Ibe tatari. Ibe mulati. Ibe mulanne. Ibe makakabu. Ibe fununsa. Ibe darbana. Ibe maramarto. Above Kessa. Jamuma. Nafuma. Guduma gurra. Guduma raba. Above Yesusi. Abida Yesusi. Of the Dari de Bukhari and then of the Dari de Manam. Hademan. Maka Yesusi. Shikama. Gubain wal gati na masimbira dulu kabati hikam teta na jalani siya sadi. Jalani hikam teta jalani. Rasa kena masalah kabasa kabati rasa. udah teh? Asharbo? Maltat? Nakubti. Sisir ko ba? Akal sigot? Dape ako. Aishi. Madubi ako. Aishi. Nakubakati ni Ogame. Ogame ka suruh ko ba antino? Wagwalam. Ogala ma? Memba gadijit. Oljedi mo? Gadijit amas. Oljed. Mal tu jiram? Komtunjil. Mana yalat teta? Mal jelat. Isi ukube nani marana ene kanane wagatu karana ene marana is. Aishi amma motan mal tu jir. Amma fayakot. Oga? Uga. Ale sa suruh ko ba tre? Ale Harro. Ganam. Ganam ay no kube naka. Amma yoro rufto. Amma fayakot. Amma nagara? Nagat. Tu jiru? Injir. Ugada ko. Ugat. Utaketin? Mante. Luka zakar mi amma. Dandain demo? Indem. Dandain apa tu? Inabat. Amma dandain apa tadi nanti? Inku ha amma ube to gabe. Amma ube gabe male kuku patul bahan ne pin. Batal ni tadi? Sang koda? Kot tu sang. Kot. Pagkami ka paketin di mo jaw. Pagkami ka pindi. Wagalam. Paketin di mo ko basa? Ay. Amma tagtiri mere. Amma mo infay. Pasal ang naman to. Yesus tidak namin. Ayun ni ko tunataw. Anak anak tu dande, figu demo akarya sa dando. Maka Yesusin. Nagagutol si Bataw. At kabat duben. Kalau di patah Yesusin. Arme ko, shekan. Kot tumiat. Aji, mansur ko bature duran. Anani,
yeroo duraa garaa kanaan qabeetu na dhukkubatu. Waggaa meeqaaf? Waggaa torba. Waggaa torba si dhukkube? Eeshi. Amma moo inni na dhiisee mana waaqayyootti utuma naanna'u otumaniin mana kiimiittis otumaniin naanna'u akimiin na arguu dadhabe. Amma moo mataa sammuu waraansatti mataa koo facee milliitii koo hundumaa keessa deemee ibidda natti naqe. Eeshi inni kun waggaa meeqa si dhukkube? Amma moo kuno mataa kootti deebi'uunsaa edda ji'aati mana kiimiittiin manmaannaa. Yaa tokkoof mana kiimiittiin waliin deebitaa? Ammoo? Edda torbanii immoo manuma waldaa jedhamutti naannee seena. Eeshi ammoo? Amma moo kaleessa miilli koo kun narraa du'ee Norri miilli keessan du'e yennaan qaqqabannaan fayyeechuma taa'e. Eeshi. Ammoo warri garaa keessan keessa deemee warri akka lubbuu qabu garaa keessan keessa deemee akka keessan keessa deemee sin nyaatu jennaan yeruma harka keessaniin uf qabaa jennaan amantumaan harka koos uf qabnaan ammas as koos garaa koos afurri waaqayyoo na xumdhaan ufuma machaa'e. Amma jiraare keessa kee? Amma moo dumballaan jiru maqaa Yesuusiin. Fayya Karmeeko. Fayyina guutusiifata. Hallelujah. Shato mandrafe. Garaa koo keessaa onnatti hiigeen dhiphifachiisaa yeroo amasiin wal qabaatii kadhadhaattanii mukkaataa deemteeti. Yeroo wal qabaa jedhame sana kufte? Maaltu si kuffise? Anu biyyuun beekoroon amma maasittan barime. Asuma barte? Meeqa ta'a? Ji'a torbayyuu ta'an. Ji'a torba ta'a? Ammoo jira? Amma na keessa hin jiru. Hin jiru? Ishoo. Galateeffadhaafi. Ameen. Ameen. Ishi nama muraasa gadaddafaadha. Ishi isinoo maal raafeetan? Ani immoo laphee koo irratti na dhiite. Isin dhiitee ture? Ammamiif? Laphee irratti waggaa. Waggaa tokko? Meeqa baddaa laalaam? Amma hin jiru. Amma hin jiru. Maaltu buqqise? Yesuus buqqise. የሚገርም ነው። ይህ ተወጋቶ እኮ ብሻት አሜን ታይታቲ Amma dhaqee garaa koo keessa bu'ee kaleessa yeroo dhufe faana miila kootti na nyaata dugda koo na kuta inni dhukkuba ture deemees ga'uu hin dadhabe. እሺ Amma garuu fayyaa kooti utaalayyuu. ሃሌሉያ ነው ታሊ ተቀዲስ ታሊ ካላላ ሰጥሪ ታሊ ካበከ ሄላቦ ሄላቦና ከለት ደግሞ ታንሲ ኢየሱስ አሜን ኢዳኮ ነራትቲት ከናባንገላ ተገሻ ኡታሌ ንዘባር በዳ بيجي خنا درجة كيسة بيجان سومي مان كونا جروزنا كسونا زلا هاللويا آمين طيب إيش إسنو ماما كم أدرى بيتم من مالتادن Kana gadin hajjese dugda ko kana kesa gannoran kana ko modan de olinje godinje. إيش Kuma da kuba na kuba tani kufe. مالتو سي كوفيس سنا دربتي Lak إيه ana ko wallali. أفلا تاني كوفتني هاللويا Kana na kuba mo dugda na ko kana kesa ti ko shaw sana kesa na kufe. بيسو شواتي لا لا أما مالتو جي إيه مالتو جي دارمي Om tunjiru mo وكا oga وكا ميك أفتوري وانتي كون oga godishan. وكا كون شاني سلو كباتوري أما تمسو كري نايكا خلق جتوت Malam ya ka. آمين نقال سيدي فتور ميكو فيادي ناففا آمين إيشي إيشي كم برا نمنف نمنف إيش أتو مالتات Ani nakkuba ture dur. من يالا تتا إيشي مالجنا Kanaan dura taafee oduu taafeesitti jira teeraan jire. إيش Gaddas nakkubee deebinaan immoo amma somba kee irratti teeraan jire. إيش Ammoo silammoo yeroo masin wal qabbaa kadhaa jettan yeroo sana ofaa wallaalee amma immoo homti tokko na keessan jiru. Yeroo maa tokko si qabadda yoo mee namni amanu namni amantii hin amantaa hin amantaa akkuma warra kana keessaa dhabame dhibeen jireenya kee keessa jiru hamuu qabu iyyiti amiin jedhi kanaan taate fayyaa nagaan siifata fayyaa ameen ishi kan biraa daddabaat atoo ishi Na ukuba. Ang kolle garmale gara era na ukuba. waggaa meeqa si dhukkube Nama ukuba baama umurii ko mudu na ukuba. umurii kee muluu Baadhee mandeema akkamiin immoo dadhabee luqqeettan koo kun sana lawaasame. ishi Garuu immoo wayyaa fadhee deemu fayyaama fakkaata fuula namaatti waaqayyo bichaatu immoo keessa koo argaa waaqayyo immoo garuu hin arge.
Xannummaa keetti kaaseeti kun. Xannummaa koo kaaseetu. Amma fayyuu kee maalitti beekta? Amma kufaa jennaani otomani taa'uuti na fudhateessu. Tuma teessuu kufteeti immoo? Otoman taa'uu. Bigarmina ishi. Saabodee tuman taa'u kufee mar'ummaan koo kun inni ciraa iddoo kana immoo amala natti qayyarateetu dhiiga qulqulluu na teessisa. Saabodee yaa Waaqayyo gaa kanaa booda ani mana kee duuba darbuu hin danda'u. Kanaa booda salagaanis firri koo nanu fedde ta'ee kanaa booda ani yoo qoricha tokko dhugeen du'aa kanaa booda mana kee duuba darbuu kooti Yesuus qofraatiif ta'e jedheen Waaqayyo abdii koo kutadheeran ture. Yesuus koo immoo harkisaa dhufee na qaqqabate. Amma maaltu sitti dhaga'ama ree? Humtuu natti dhaga'ama maqaa. Bigarmina ameen. Ato. Anani mo nella kotuno kuba inna kuba keessa deemetu inna nyaata kaleessa deemetaniin as ka'uun dadhabe garuu yeroo isin kufaa warri miilli keessan socho'uu hin dandeesse jettanii akka abidda tokko gubbaarraa dhufee keessa koo faca'ee otoo hin beekin machaa'een akka nama galaana keessatti gad darbatamuun darbatame gubaansaa seenaa dhaabatee garuu dhiitoma isaatu hafe malee. Ishi sochoosee amma miilla kee maaltu sitti dhaga'ama? Gubaansaa dhaabbateera dhiitoma isaatu jira. Dhiitoon kun isa dhaabbatu gaa. Nagaan siif haa ta'u. Fayyi hafe. Atoo maal irraa fayyadu? Mana dhukkubsadha ture dura. Isaan booddee gadi jedhee hojjechuu hin danda'u dugda koo baay'ee na kutaa. Amma immoo yeroo asii fayyuun qaba fayyina guddaa argachuun qaba jedheetanii amaneetanii dhufee yeroo isin harka walirra fakkaa'aa jettan immoo harka kenna walirra kenna jennaan ana waan dugda koo keessaa fuudhechi gatti na bee achumarraan na kutu. Achumarraan kutu? Lafa inni dhaqatte? Amma mimsi dhukkubaa ture? Ji'a lama fixeeraa kiimisa geerachumarraan fooyya'uu didee amma immoo na keessan jiru dura. Amma fooyya'uuf mun fayyadare? Nan fayye. Ameen. Ishi fayya atoo. Mataan dhukkuba ture. Ishi. Luqqeetu koo keessa deemee na nyaata. Ishi. Amichinni wal qabadhaa kadhadhaa naan achuma kufe. Yerosuma kuftee? Amma jiraan ni mataa keessi nyaatu? Hin jiru. Amma mimsi dhukkuba ture? Waggaa tokko. Waggaa tokko si dhukkuba ture? Fayyaa figa. Ishi atoo maal taate? Kufeeni cabee dirree keetti. Harka koo kufeeni cabee mana dhidhiibaa kennaaf nu dide. Harki kee moo? Isa kam? Isa kana. Ishi. Kanaani mana Waaqayyoo nufi. Okay, fidi mi harka kee. Ol deebisi amma. Ol deebisi. Ishi gad deebisi. Ol deebisi amma ammoo. Gad deebisi. Ishi akkana siin jedhu? Akkana siin jedhu ture? Har'a akkamitti akka jedhe? Waaqayyo na fayyisa. Amma yeroo namooti harki qabamee jiru miilli qabamee jiru hiikaman jedhee kufte? Yeroo sana kufte? Akkana tol siin jedhu ture? Waa siin qabu? Itti naa kenni maayikii. Akkanatti waa siin qabu ture? Akkanatti siin qabu? Akkanatti siin qabu harki kee? Amma akkamitti si qabere? Humna Waaqayyo na fayyisa. Amma mi harki kee si qabee? Amma mi? Amma na keessa qabee? Ji'a lama fixee. Ji'a lama si fixeera? Fayyaa figaa. Galateeffadhaa fi Yesuusiin abeet. Hallelujah. Kana gurmi. Kot, buku targa gitu. Ish, mati kita mau